بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لله تعالى صفات ربي كيسا السمع والبصر. صفات ربي كينيا سبحانه وتعالى بيكون مكلفة رت أمنون مكلفة رت تركمة عن كيسا السمع والبصر لقيتي في أرجى ربي كينياتي سبحانه وتعالى. Allahan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa argaadha. Ni arga waan argamu hunda uumama isaa hunda rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ni arga. Argaa isaa ta qaamaan hin tahin, ta ijaan hin tahin, akkasumas ta argaa uumamaatti hin fakkaanne sanaan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ni argaa jechuudha. Allahu yara kulla almar'iyyaati bilaa caynin bilaa hadaqatin. Allah subhaanahu wa ta'aalaa uumamtoota isaa hunda yookaan waan argamu hunda ni arga rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hadaqaa yookaan burii ijaatiin maleetti. Akkasumas walaa aalatin ukhraa, ammas meeshaa biroo yookaan meeshaa ija malee jiran kan birootti hajamuudhaan maleetti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ni argaa jechuudha. Allah subhaanahu wa ta'aalaa argaan isaa akka argaa uumamaa miti, qaamaanii miti, jismiinii miti. Allah subhaanahu wa ta'aalaa argaan isaa akka argaa uumamtootaatii miti jechuu rabbii keenya subhaanahu wa ta'aalaa. Nuti arguudhaaf ijatti yookaan wanta birootti gargaaramna. Ammaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa ni arga yeroo jennu akka argaa uumamaa miti jechuu. Sifti biraa as-sam'u dhagaadha. Dhagiitii rabbiiti. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ni dhagaa. Wanni rabbi jalaa dhokatu tokkollee hin jiru. Allahun subhaanahu wa ta'aalaa waan gadi qabamee jedhames yookaan sagaleen isaa xiqqaa ta'es waan ol kaafames hundi rabbi biratti wal qixa jechuudha. Maaliif dhageettii rabbi keenya akka dhageettii uumamaa sagaleen gurra seenuudhaan yookaan ammoo kallattii uumamni ittiin dhaga'u kanaan waan hin taaneef jecha rabbiin keenya dhageettiin isaa dhageettii uumamaatiin wal hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf rabbiin dhagaadha yeroo jennu dhageettiin isaa qaamaanii miti jechuudha. Gurraanii miti jechuudha. Qaama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa makhluuqaaf uume kana kan namnis qabu, kan uumamni biroos qabu, kan makhluuqni biroos qaban, fakkeenyaaf beeyladnis ni qabdi, darbees ilbiisonni tokko tokkos ni qabu, waan ittiin dhaga'an jechuudha. Rabbiin ammoo ni dhagaa yeroo jennu dhageettiin isaa gurraanii miti jechuudha. Akkuma san akka dhageettii uumamaa fakkeenyaaf sagaleen gurra keenya keessa seenuudhaan waa dhageenya. Fakkeenyaaf viidiyoo kana yeroo dhaggeeffattanitti sagaleen koo gurra keessan keessa seeneeti wanti sun sagalee tahuu isaa yookaan ammoo sagalee namaa tahuu isaa baratanii haala sanaan dhageettiin wanti nuti dubbannu beekama jechuudha. Amma rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa dhageettiin isaa akka dhageettii uumamaatii miti jechuudha. Sagaleen gurra keessa seenuudhaanii miti jechuudha. Maaliif? Aslan dhageettiin rabbii gurraanii miti, akkasumas sagaleen gurra keessa seenuudhaanii miti jechuudha. Kanaaf rabbiin dhagaadha yeroo jennu gurraan malee qaama birootiin maleetti dhagaa tahuu isaa amanuun dhugoomsuun nurratti dirqama tahaa jechuudha. Osoo jennu sifa rabbii kamuu akkasumas waa'ee zaata rabbii irraa yeroo dubbannu uumamtootaan wal bira qabsiisuun hin danda'amu jechuudha. Uumamaa fi sifa uumamaatii fi sifa rabbii wal bira qabsiisnee dubbachuun wal madaalchisuun hin danda'amu jechuudha. Fakkeenyaaf ani dhageettiin kiyya sagaleeni. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkuma kiyya kanattiin sagaleedhaan dhagaa yoo jenne kun madaalchisuudha jechuudha. Uumama anaa fi rabbii wal madaalchisnee jirra jechuudha. Kunis sirrii miti jechuudha. Idan Allahu laa yuqaasu bilmakhluuq. Rabbiin uumama isaatii wal bira hin qabsiifamu. Waa'ee rabbii irraa yeroo dubbannu uumama finnee waan uumamaatiin wal madaalchisnu jechuudha. Maaliif jennaan li'annahu laysa kamithlihi shay. Allah subhaanahu wa ta'aalaa akka uumama isaa waan hin taaneef jechuudha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa. كذلك قاعدان علماء الإسلام جمالي مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هم فين اللي سموك إن كيست واي ربي ذات إسار يرود بنو يو سموك إن كيست وانت وهي أني وانت سور ربي تهندن دويتشو. كنافي ربي كين يرى واي ذات إسا يرو يانو واي لقيتي إسا واي أرقا إسا وأكما لقلات واي صفة ربي يرود بنو
sifa uumamaati wal bira qabsiisnee dubbachuu ibsuu yookaan sammuu keenya keessatti yaaduu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif jennaan rabbi kan irraa dubbachaa jirru uumamaa miti. Uumamni makhluuqa sammuu kee keessatti suura guutee irra geessee beekuu dandeessa jechuudha. Idan nuti kan nuti amannu maali? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sifa dhageettiitii fi sifa argaatiin himamaa ta'uu isaa. Kanas qur'aana isaa keessatti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nuuf himee jira. Rabbiin maal jedha qur'aana isaa keessatti? ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير جاء ربي سبحانه وتعالى. آيات كان كيسة يوفر النعمة ربي جل كبرت مال جاء ليس كمثله شيء أني وانت كتهم فكات وجد أفكل كل سيجو ذات إساء كل سيجو إرقسي هو دوبر مال جاء ربي وهو السميع البصير أني أقادس أرقادس جد maal jedhan ulamaani bayaanaa yookaan ulamaatonni islaamaa gurguddaan warri afaan arabaa keessatti akkasumas tafsiira qur'aanaa keessattis qooda guddaa qaban ga'ee ol'aanaa qaban maal jedhan waa'ee ayata kanaa yeroo dubbatan rabbii wanti jalqabatti ani humaa uumamatti hin fakkaadhu jedhe ergasii sifa isaa dhageettiif argaa fidee fi akkuma dhaatti isaa qulqulluu taate wahitti hin fakkaanne sifti isaalleen akka wahitti hin fakkaanne nu hubachiisuudhaafi jedha jechuu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Kanaafi rabbiin keenya dhaatti isaallee wahitti hin fakkaattu sifti isaallee wahitti hin fakkaattu. Yani argaaf dhageettii rabbii keenya subhaanahu wa ta'ala akka argaa fi dhageettii uumamaatii miti gurraanii miti ijaanii miti jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu beeksisuudhaafi jedhan jechuu ahbaabii alkaraam. Kana beekuun nurra dirqama taha. Sifti biraa الحياة جيرين يا ربي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حي لا يموت ربي كين جراتا هندوني أبد زلالم جراتا ربي سبحانه وتعالى أكنمني لالتي دو يوكان أبمو ربي سبحانه وتعالى هندو هنالاكم ربي كين سبحانه وتعالى وأن نتبيكو كم نقارو جيرين ربي كيست نمنتكو جراتا يرو جنو جيرين نساما لترى فونيني لفيني مرغياني dhiigaani onneeni ruuxiidhaan rabbiin jiraataadha yeroo jennu garuu akkana miti jechuudha obboleeyyan. Rabbiin jiraataadha jireenya azal ta'e kan eegala hin qabne ka fooniin hin tahin ka lafeen hin tahin ka morgaan hin tahin ka ruuxiidhaan hin tahin jireenya eegalaa fi dhuma hin qabne rabbiin keenya jiraataadha jechuudha. Jireenyi isaa jireenya uumamaatti hin fakkaanne kan sifa uumamaa yookaan amala uumamni jireenya isaa keessatti itti hajamu kanatti hin hajamne jechuudha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Kanaafi jireenyi rabbii subhaanahu wa ta'ala eegala hin qabu akka jireenya uumamaatii miti jireenya uumamaatti hin fakkaatu jiraachuudhaaf dhiigatti foonitti lafeetti morgaatti hin hajamu jechuudha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Nuti oksijiinii fudhannee akka saayinsistoonni jedhan kaarboon daayoksaayidin osoo hin baane yookaan waljijjiirraan qilleensa kana lamaanii osoo qaama keenya keessatti hin gaggeeffamne jiraachuu hin dandeenyu jechuudha yoo rabbiin nu jiraachise malee. Akkuma san dhiiga osoo hin qabaanne hin jiraannu onneen osoo hin jiraanne hin jiraannu kun jireenya uumamaati jireenya makhluuqaati. Rabbiin ammoo nutti hin fakkaatu leessa kamithlihi shay rabbi jireenya isaa akka jireenya keenyaati miti jechuudha. Kanaaf rabbiin jiraataadha jireenya isaan malu kan nuti xiinxallee atis anis eenyuyyuu xiinxalee irra gahuu hin dandeenye tafakkura godhee xiinxalee beekuu hin dandeenye jiraataadha. jiraataadha hin badu hin dhabamu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Maal jedha rabbi qur'aana isaa keessatti الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم يا رب سبحانه وتعالى أني حي لا جاء جراتا جرين نساء إيقلا في الأمة كمنك جرين نساء فوني في لفي الآن انتهنية ربين كان سبحانه وتعالى. كناف أحبابي الكرام صفوت ربي كيسا صفت جرين يا ربي صفوت درك أما كان نتي أمنون دقوم سن نرتي درك أمته كان قرآن ربي لين أكسمس حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام دبتوا لدقوم سن نرتي درك أمتها فيديون كيو سنجمع تشيسه نموتا جالتنيف شير كدا كسمس لايك بوستي قوشون الرانفتنا. بارك الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.